lafeen illee sadarkaa itti jibbantu jira. Yoo diina si galche, yoo diinaa karaa ta'e, yoo diina sitti karaa baneetti sitti gadi roobse, diinaan garaagarummaan qabu atuu hin beekta waan jettu. Namni itti himanii dideefi, namni itti himanii dideefi kan irkisanii jige gara nyaatoo hin qabu jedhan. Ama namni tokko yoo badii qabaate, yoo waa balleesse jennee itti kaane harkamee qaballeesse, si'amee qaballeesse. Si'a takkaan ammoo hin gorfamaa miree ulee firaalleen tumamaa. Reefa firaallee torba garagalchanii miree torballee garagalchuu qaba. Saniif harki bitaallee kiyya, mirgillee kiyya jarlachuu nurra taa'e wantiin jedheefi wal gargaarree dabarraa jedhee mirgi yoo gaafatu bitaan itti wallaale. Bitaan yeroo maraa akkuma bitaa deema isallee asuma harkisi gara mirgaa. Ka bitaa deemaa rullee garuma mirgaa as harkisi. In galaafi gaaf tokko. Haa ta'u ammoo kan buune ka dugda kee irraa buyyoo jette hin buunee fi kas hin jaalanne hin jaalatinii. Ka dugda kan kee irraa ammoo hin buune hin baadhatinii. Kabuu ammoo ajajamaa miree suni gara nyaatoo qaba jechuudha. Kanaaf akkas jechuu danda'e. Kanaaf aartiin kan uummata Oromooti yaa ilmaan ayyaa aartistootaaf aartii bakka jirtanitti jajjabeessuun dirqama ta'a. Miidiyaa kennallee bakka adda addaatitti godinaalee hundattuu osoo miidiyaan dhaabatee bareeda.